daawwattootaaf dhaggeeffatoo keen kabajamoo habiyyoota addunyaa cufkee ciiftanii karaa saatalaayitii raadiyoo YouTube chaanalii heennaaf telegiraamatiin hordofuu jirtan bag jalbultii guyyaa gootota Oromoo eebli 15 bar 2022tiin isan gajechaa dhaamsa baggeettanii guyyaa gootota Oromoo eebli 15 bar 2022 ilaalchisuun ittaanan ajajaa olaanaa Aabaa Woboo jaalgammachuu abbooyyee karaa arratti biyyoolessa Oromiyaatiin dhaam isanii dhiyeessinaa itti dhiyaadha. Kabajamtoota miseensota waraana bilisummaa Oromoo dirree qabsoo keessatti wareegama ulfaataa baasaa jirtan, kabajamtoota deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo biyya keessaa fi biyya ambaa jirtan, akkasumas kabajamtoota uummata Oromoo maraaf maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa bakka bu'uudhaan baga guyyaa gootota Oromoo bara 2022 isiniin ga'e nuun ga'e jedha. Guyyaan gootota Oromoo bara 2022 yommuu kabajnu seenaa gootota Oromoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatiif gootawwan lubbuu isaanii aalii dabarsanii kabajaan yaadan irraas baran irra dhaabbannees akeeka isaanii itti wareeganiif irbuu keenya itti haaromfanna. Guyyaan kun guyyaa gootonni qabsaa'onni Oromoo shira diinaa amantii Oromoo qooduuf Oromummaa balleessuuf karoorfate farra tokkummaadhaa ta'e Oromoo awwaaluuf ofiif gootummaadhaan wal faana itti wareegaman. Isa kan fashalsuudhaan gootummaadhaan guyyaa isaanitti wareegamanidha. Akka ta'e beekuun nutis kaayyoo isaanii qabannee karoora diinaa dura tokkummaan akka dhaabbannu jedha. Kana waliin yeroo ammaa kana maal keessa akka jirru wal yaadachiifnee kan nu eeggatu wal hubachiisuudhaan hidhannoo waliif jabeeffachuun wantoota nu gargaaran bifa dhaamsaan ergaa dabarfachuun barbaada. Diinni keenya sirna Itoophiyaa Piippiin hoogganamu fi finxaaleeyyiin sirna Minilik deebisuuf abjootan objuu isaanii dhugoomsuuf baatii tokko keessatti waraana bilisummaa Oromoo balleessina jechuun labsanii dirree waraana bilisummaa Oromoo keessatti maratti humnoota naannolee impaarettiidhaa kanneen akka Faannoo, humna addaa Amaaraa, Somaalee fi sabaaf sablammoota impaarettii, milishaa, poolisaa fi humna addaa Oromiyaa, humna tika impaara Itoophiyaa fi Eertiriyaa, raayyaa ittisa impaara Itoophiyaatii fi Eertiriyaadhaa woboo balleessina jechuudhaan Oromoo irratti duula qindeessuun lola jajjaboo Oromoo cabsuudhaaf aggaammate Oromiyaa irratti banuun weerara seenanii jiru. Duulli kun itti fufee weerara Minilik eegalamte Oromiyaa cabsee kolonii jala galchuudhaaf kan aggaammatemee fi kan itti fufiinsaan lola impaara Itoophiyaa taasisaa jirtudha. Wanti adda taasisu yeroo itti Oromoon mirga abbaa biyyummaa isaaf wareegama qaalii baasuun qeesaa harka diinaa ture dhuunfatee jirutti ta'uun diinni Oromoo akka kaayyoon kolonii isaa jala hin baan waan danda'u cabsuun of jala tursiisuudhaaf yaalii jibbaataa taasisaa jiru kan nu garsiisu. Lolli ammaan kana deemaa jiru kan Oromoo caalaatti akeeki diinni impaara Itoophiyaadhaa agarsiisaa jira. Woboon karoora sagantaa diinaa Oromiyaa fi Oromoo irratti qabu hubatee humna isaa lola kanaaf akka ta'utti qindeessuun ofirraa ittisuu bira dabree diinaas haleeluu irratti jira. Lola kanaanis bakkoota kanaan dura dhuunfatan deeffachuudhaaf taasifamu ofirraa qolachuudhaan qophii lafoota hafanis qabachuudhaa taasiseen lola wal dura dhaabbataa jira. Kanas ammoo waan dhugoomsuudha. Kunis hamilee fi of kenniinsa gootawwan woboo fi deeggartoota uummata Oromoo addatti kan biyya keessaa fi biyyoota alaatiin of ijaaranii kanneen woboo gargaaraa jiraniif injifannoon galmaa'aa jirudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo tinnisuun tumsaa fi deeggarsa haga ammaa gootaniif maqaa ajaja olaanaa Aabaa Wobootiin galatoomaa isiniin jechaa lola hadhaawaa keessa jirru kanas fufiinsaan injifannoon goolabnee galma yaadne gahuun akkasumas wareegama haga har'aatti baasne firii goonee xumuruuf
tumsi ummati keenya ka durii caalaa akka nu barbaachisu beek. Kanaaf tumsa deeggarsaa fi yaadaan kan akka duubatti hin deebineef tokko ummanni keenya biyya keessa akkuma kanaan dura gochaa turtan of eeggannoo cimaan tumsa kallattii hundaa akka danda'amee fi haala alli hayyametti waraan bilisummaa Oromootiif jabinaan akka taasistan jecha isin yaadachiif. Lammaffaa qeerroof qarreen Oromoo karaa argattan hundaan waraan bilisummaa Oromootti makamuun leenjii waraanaa akka fudhattanii diina qe'eetti nu weerara jiru ofirraa ittiftan dhaamman. Waraanni bilisummaa Oromoo isin simachuudhaaf qophii ta'uu yaadachiifne. Sadaffaa ummanni keenya biyya ambaa jirtan gargaarsi isin gochaa turtan waraan bilisummaa Oromoo sadarkaa kanaan gahuu isaa itti boontan kan isin boonsu ta'uu yaadachiisaa. Sadarkaa qabsoon bilisummaa Oromoo amma irra jiru dirqama keessan dachaan akka dabalu qabu akka hubattan shakkiin qabu. Haaluma kanaan gargaarsa diinagdee woboof gochaa turtan bifa qindaa'aa fi walta'iinsa qabutti guddisuun yeroo sagaleen tokkoon woboo tumsitan amma ta'uu yaadachiif. Qabsoo bilisummaa Oromoo dirree qabsoo dabalataa kan akka fira qabsoof horuu sagalee woboo ol kaasuu fi kan kana fakkaatan itti bal'isuu fi haala anjaa ka qabdan isin ta'uu hubattanii walii keessan jidduutti mari'achuun humna deeggarsa woboo akka ittitan adaraa waliin itti dhaamman. Injifannoo uummata Oromoof qabsaan kulleen qabsoon itti fufa.